obsatu furmaata. Gaafati cinqamtee nabseen kee rarraate wanti ati jettu dubbiin sirkaa baddee gaafati dhiphattee yaaddoon si qabattee silas mee maal goota sammuu of darartee furmaanni obsuudhaa ni argatta ni geessa hundayyuu obsaan yoo moo'attee wanti baduun jiru jecha namni jedhu sammuutti qabattee waanuma dhageesseef yoo sammuu of raafte booddeen kee hin tolu yoo tasa dhiphatte obsatu furmaata kanamaaf dagattee silaa maal jedhu ree yaadaan hin cinqamin aannanu bubbulee itittuu nuuf laata yoo takka raafame dhadhaa fi dhamayyuu of keessatti baata rakkoo sirra gaheef obsatu furmaata. Imimmaan harcaaftee lakkii hin dhiphatin wanti rabbiin fidee hundi kayyuu namni ati waan gaarii yaadduuf yeroo isaa eeggatee gaafa inni hamaasiif yaadu argita. Ilma namaa irraa jireenya gaarii hin abdatin rabbirraa yoo ta'e malee haalli nuti keessa jirru gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkoo keessa jirru ilaallee yaadaan of dhiphisu osoo hin taane yaada keenya bal'ifannee fuulduratti yaaduun gaariidha. Nama tokko waliin yeroo dheeraa jiraachuuf uffannaa birrii qabaachuu qofa osoo hin taane amala gaarii qabaachuudha. Amala gaarii yoo qabaatte eessattuu hin rakkattu. Namni haala gaarii qabu eessattuu fudhatama qaba. Yoo amalli kee hin tolle hunduu quba akkasitti qabaa jiru beeki. Mana gaarii fi amala gaarii hundatu jaallata. Wanti nu mudate hundinuu barnoota nu jajjabeessu haa ta'u. Ilmi namaa kufaa ka'aa galma ga'a waan ta'eef.